Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eid Mubarak, Eid Mubarak. Karena guyang guyang idati guyang gammachuuti masya Allah baga tiga isan isinin jannah. Baga sininge ida baranati. Hayya Mustafa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eid Mubarak insinja Eid Mubarak. Waalaikum. Baga tiga isan ayyana ida. Baga rabbi wali nunungge insinja. Masya Allah. Akkam me ayyana ida kana barra gammachuu nati qabdu maal fakkaatti? Wallahi gammachuun irraan tanagaa alhamdulillah. Duraan gartee ayyaana waggaa kanatti ga'uun gammachuu takka. Hayye sagalee ol fuudhi xiqqoo. Duraan ayyaana waggaa kanaan ga'uun. Hayye Ani immoo garuu har'a hayye gammachuu lamaatu na dhageemaa jira beeku. hayye naam Alhamdulillah rabbil aalamiin. hayye. Wallahi ani har'aan tan dhugaa gammachuu lamaan na dhageemee jira. Hayye gammachuun taanoo. Zamaanuu hordoftoota kan kee kanaas assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baga guyyaa Eid Mubarak ittiin isin ga'een. Masha Allah. Masha Allah, Masha Allah. Arra ati gammachuu lama qabdi jechuu. Gammachuun takka tan ayyaanaati gammachuun takka arra Masha Allah arustichaan ekaa godhachuu jira. Masha Allah warra hojii buluu rabbi sinaa godhu. Amiin. Warra hojii turu rabbi sinaa godhu. Nyaati yoo obboleessa qiyyeenya maqaan kan kee walbal asumaan. Ana Abdulmalik Abdullah. Abdumalik Abdallah. Meeti yaa warra gammachuun ayyaana kanaaf qabdi. Allah gammachuu ajaa'ibaa qasoomana nagaa hundaafne. Hayyee. Gammachuu ajaa'ibaan jettu. Masha Allah, Masha Allah. Walumaanuu bakka warra umrii dheeraatu rabbi nu haa godhu. Yaada biraa haa qabdu. Akiranya sijaan. Anis saadii maamannaan jaani. Saadii maamannaan jaan anis. Asumaan yaada biraa haa qabdus kannadhu. Ada bira wallahi gammachuu malee. Hayyee. Akkasumatti gaafatti kan nyamtuma namaatu baga itti geessanii baga ittiin geessanii ayyaana guddaa ayyaana waggaa Masha Allah, baga itti Masha Allah. geessanii jechuun ni barbaada. Wallahi. Soomana kana keessa warri awwala soomanaa gaafa soomanni seenu jiru warra irra jirre meeqaatu jira isaaniifillee rabbi haa rahmatuufi rabbi haa rahmatuuf obboleeyyan keenya warreen mana hidhaa keessa jiruutillee ni jira warruma akka kiyyaa fi keetitti dalagataaf biyyaa bee jira insha Allah warra iida soomana kabaranaa faa wajjin soomanne warra irra mana hidhaa keessa jiru faa jira beeta wallahi isaanillee rabbiin nagayaan haa galchuu jennagaa isaanis gammachuudhaan beeta silaa'uu iida ka akkanatti waa kophaa soomanuun feenu beeta silaa iida gammachuun silaa maatii faa wajjin soomananii maatii wajjin iidanii gammachuun nama akkasii beeta garuu ammaas nama biyya ormaa jiru kanaafuu bakka jiru du'aa haa goonu hin isiniin jaabboleeyyan kiyya akka nama tokkotti beeta amma ijoolleen teenya hedduun mana hidhaa keessatti rakkachaa jira asumaan wallahi isaaniifillee du'aa goona ammallee ka du'ellee ka soomana kana awwala jiru ka soomana kana keessa du'ee jira ka soomana kana bahiinsarra du'ee jira isaaniifillee rabbi haa rahmatu jannaasumaanii obboleeyyan keenya wallahi haga beeynutti obboleeyyan keenya beektaa hedduu bakka hedduudhatti rakkachaa jiran namoota hedduudha warri rakkoo keessa jiru warri biyyaatillee warri rakkoo keessa jiran hedduudhaatu jira beektaa isaaniillee rabbiin rakkoo keessa haa baasu maaliif akkuma keenyaatti iida kana gammachuudhaan jechuu gammachuun gaggeessuu fadhan isaanis qoflanii taphatanii jechuu kanaaf ummata akka walloo faayoo fudhan isaan rakkoo ammaataarra jiranii beektaa kanaaf wallahi isaanis asumaan ayyaana kana wajji wal qabsisee du'aayin ni qeebalamtiif jennee yaanna maaliif rabbiin guyyaa irraa kana guyyaa gammachuuti guyyaadha 30 soommanne san nurraa qeebalu rabbiin guyyaa irraa kana guyyaadha maasii du'aayyoo keessa godhannellee nurraa qeebalamtu waan taateef kanaaf akkasitti du'aayii goonaan isiniin jaabboleeyyan kiyya assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Waalaikumsalam.